Kunoo guyyaa har'aa haala kanaatiin magaalaa hoolotaa keessatti argamna. Mana obboleetti keenya Dirribee Dheeressaatti argamna. Haala kanaan marqaa nuuf qopheessitee kunoo obboloonni keenya biyya alaatti wajjiniin turre har'a qaamaan iddoo tokkotti argamneerra. Daandii hoolotaati siree jala ijoollee keenya baadiyyaa kunuun kunoo guyyaa har'aa haala kanaatiin magaalaa hoolotaa keessatti argamna. Mana obboleetti keenya Dirribee Dheeressaatti argamna. Haala kanaan marqaa nuuf qopheessitee kunoo obboloonni keenya biyya alaatti wajjiniin turre har'a qaamaan iddoo tokkotti argamneerra. Waaqayyoof galannaa ta'u. Isheen kun obboleetti keenya Alam jedhamti. Isheen kun immoo obboleetti keenya Muluu jedhamti. Isheen kun immoo obboleetti keenya Saaraa jedhamti. Dirroomoo booda gara sireetti siinee sin daawwachiisna. Marqaan kun isiniif haa eebbifamu, isinis koottaa nyaadhaa isiniin jenna. Mustafa maaltu ishii waan hojjettu qabdi.